Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kanin waraabee isaafani waraabee kallattiidhaan garuma isaatiin erges. Isaafi waraabee innis naa waraabee. Kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Dubbattu viidiyoon kun jalqaba osoo nam tokko biran naqin nama Roobeeraa jedhamtutti ergite moo hin ergine? Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kanin waraabee isaafani waraabee kallattiidhaan garuma isaatiin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kuni nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a, rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee mana hakimii jira, birriin barbaada naan jedheenaan ani birrii hin qabu, birrii si erguu hin danda'u jedhe yeroo sanatti. Innaan viidiyoo kee gadhiisaa, ati shamaradha, ani dhiiradha, uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi, anis kan kee kan na bira jiru gadhiisaan jedheen. Achumarraan na cufee deeme jechuudha. Waggaa 3 guutuu waliin haasofne. Sigalee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraa dubbisee Aleksii dubbisee bahe jechuudha. Borumtaasaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe, iimoodhaanis haayinaan jedhe. Achiin boodaan baddeenaan jedhe, lakkiin bannee jiraan jedheen. Guyyaa 2-3 otoo hin turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumatti erge. Sigalee Gaafadhu buletti. Gaafadhu waan si gaafadha. Isaafi waraabee innis naa waraabee. Sigalee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin ergin akka isatti ergite dhibbaa ni mirkaneeffatta. Amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qur'aanaan itti amanu qabadhee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha. Tokko hayyee sana booda jechuudha. Harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eef kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee wanta tokkotu jira. Hayyee itti fufi. Maammee koo qoy boletti. Maammee koo gaaffii adeemsaa. Wanta siin jedhu maammee. Kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Isheen ati maammee. Ayyee gaariidha isinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraate jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'e jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'e jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma mubaarik jedhee den qabatta hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha. Isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin haasa'in waggaa 3 erga guutanii kaataniin boodatti mana Aleksii Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee, gaafa 21 illee na dubbisee, gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha ammas yaada wal faallessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee hojii waan hin beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe. Viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin. Viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle sigalee sagaleen hin erge jira jechuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge. Telegiraamii kootu haakii ta'ee malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kanammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee
barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii evidensiidhaaf Mubaarikiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'a jira telegiraamii. Baay'ee abdii.